adde foolii baga nagaan jiraattan. Yeroo darbe gaaffii tokko sin gaafadheen ture. Gaaffii sana irratti eeggan sin gaafadhe waa'ee Oromoo kana baay'ee itti dhiphattanii rakkattanii naa ibsaa turtani. Garuu Oromoon keenya dhoqqeedhaa jettani gaaf sana. Gaaf sana gaa akka jettan maa irraa kaatanii jettan mee waa tokko naa jechuu dandeessu? Namoonni biyya alaa jiran amma isaan kaanii maaliif akkas jedhanii nu arrabsanii mee waa'ee sanaaf haa ibsanii nuuf haa ibsan siniin jechaa jiru. Mee isinoo maal jettu mee sirratti? Mee naa ibsaame? Ibsuun kiyya kana akka ibsee wajjin mari'atanii dabiriin lama namicha kana ofirraa kuufnaa isin qarqarraa jedhanii mari'atanii mana isaati maraga isaatirraa kaasanii baasanii hoggaa dhufee inni mana kiyya ga'u irraa dhokatanii irraa gananii waa mari'ate sun kan silaalisi andanyaan saagamaa keelloo hayduu raggaasatii fi Gilaan Taaddasa Kabbadaa Budunay singane deeman kunoo biyya xaqallalanii ofitti waraabbatan isin ati waraana kaasitti ergi jedhee addaan bittinneechanii reebanii waraana itti ajajanii gara bittinneechanii Oromoo keenya immoo tokkicha as bulu hin jenne as hoolu hin jenne fudhatanii manuma kiyya sanittu jecha deemtan jenne. Kophaa isaanii ijoolleen tun afurii ijoollee tana akka gosa kiyyaati wajjin dhalanne isaan faana tokko Kabbadaa Budunay wajjiniin beeggii dabale. Tulluu Biqilaa dabaddabanii ajjeesanii qabanii alan baqqaatti dhan. Oromoo numti? Qaba. Warra Oromooti qabeetti kenne ka dargiitti. Akkasitti kuni dhoqqee ta'uun isaanii biyyi Sidaamaa eenyutu ilmoo fi qabee qalchiisa Oromoo malee kanaafan dhoqqeedha jedhe. Dhoqqeen illee maaraga qabaa kooticha mana kiyyattu gammaaree jigsee mana narraa jigse isaan Oromoon. Maaliif kan isaan akkas qabanii kennan maal argatan waan argatu qabu? Maal argatarree? Waa takkitti qalaa halleen kennineef qalaamatti qabe. Wannoon immoo kunoo lafti immoo habatu jedhanii badee miti. Izootaan nuu kennan gaha. Izootaan sunuu si harkaa bada jedhee Taaddasaa Birroo. Izootaan sunuu si harkaa badde. Daa'imni tunis waraanatti gara baddee to'e hiratanii dhumti daa'ima tana guddisee haadhato. Lafa sin barbaadin izootaa si kennerra taa'ii to'e. Manattiin oo gubatte gaashii gubantiyya qorqorroo si ijaarraa jedhee narra beeratti na kufee ani daa'ima kiyya fudhadhee ka'ee galuun kiyya Oromoon dhoqqeedha jechuun kiyya kanarratti namni tokkichi galaa kennineef namni tokkichi bishaan ittiin kenne agabuu isaanii akka deemanitti qabanii dhaqanii qalchiisanitti kennanii kanaafan arrabse malee. Ani Oromoodha zariin kiyyaa amma nama zawudolla kaayamma dhibba guutuu Oromoon natiin kiyya. Oromoo ta'uun odoo Oromoo ta'anu odoo halkanii guyyaa gorsu lakkiniitii teechan nabdu lakki ijoollee teechan nabdu barri kun hamaadha namichi kun ofiin isin bitata ishii jedhanii horii qalanii dhiiga wal harkatti qabatanii waadaa godhanii gassatamanii kana gananii. Isa gananii dhaqanii qabanii itti kennanii qalchiisan. Eentu akkas jedha? Hundumtuu? Egaa walii kakatanii? Eega dee horii qalanii hin cinneetti. Qalanii dhiiga harka waliitiin qabatanii singan walirraan dheechin wajjin duun eeboo fudhaa qawwee wal abdan muraadee fudhaa eeboo fudhaa wantaa fudhaa. Wantaa bitadda farda bitadda kaayin kana jedhanii kaasanii mana isaaniitti baasanii Taaddasaa Birroo jirnaanii miti. Kabbadaa Budunay gajjaamaa ishee miti. Kuni kodineenii miti. Haayiluun. Kana hundumaa maaraga isaaniis irraa kaasanii
Girgaan taaddasaa no jaagamaa keelloo gaas garagare warri kun jarri kun namni kun Talguu Tasammaa waradaa Shinoo Taayee Maammoo waradaa Bargaa Keecha kana qabatanii wal qabate si galabbaxuu fi wayyaa waraanatti ajaji jedheene dhaqee baattii goottii mega as garagaree jaraa wajjin kakate dhiiga qabate. Mangistuudhaan jedha. Ka Mangistuutti beeka. Garuu isaanuma wajjin kakate. Ka dura wajjin kakataniila. Isaan manaa yaase garagaree itti mee Mangistuu waraana galabbaxii itti gaze. Keenya mana guggube. Mana kiyya torba gubatee meeggee akkasitti tan tulluu akkasitti tan bargaa goorooti tan birrattee goorooti warra kabbada hunkuut jarri sunkuut manni keenya sunkuut kanaan godhe Oromoodha kunoo kanaafan itti farade akkasitti akkasitti. Mee amma silaa Oromoon keenyuma kanatu deebisee duubatti diinatti wal hima malee namoonni warri kaanii waluma faana mari'atanii qote bulaa isaanii keessa seenanii achumatti uummata isaanii barsiisanii sadarkaa guddaa irraan gahan. Mee kana hoo akkamiin ilaaltu mee? Barataa tan biyya keenyatti tan barate moo? Kan isaan hiluunfaa barsiisan moo? Likkii qabaa? Dee harka kiyyaan daakee barsiisaa waggaa lamaan qallabee tamaarsisee biyya sanatti archiisee daandii makiinaa baasuu ka'ee mana tamaarii dhaabee kana hanqisanii kaaka'u har'allee laal Taaddasaa Birruu warri Salaalee sirba isaa galchee maqaa isaa footoo isaa kaasanii kana asumatti Oromoon keenya immoo kifilii addaan baafate kunoo footoo isaallee dhoksuu miti sirba isaallee galchanii miti kunoo raadiyoon tom galchan. Wannoon Talguu Tasammaa waradaa Shinooti miti. Taayee Maammoo tan ajjeesanii fannisan obboleecha wajjin waradaa Adaa Bargahii moti. Kana wajjin fixanii kanaan hojjete jaagamaa keelloti. Hin jira ammayyuu loome tortoraan jira nyaata inni biyyeen isaa nyaattu. Hin jira amma? Jira. Jiraadhaan. Ofii isaati taa'ee nyaataa daa'ima keenya qalchiise. Namichis kunoo biyya ta'ee wajjin hin firan taane isaanii. Deemee fi keecha'ee. Kanaaf malee ani Oromoodha maqaa kiyyaane. Oromoorreen dhaladhee akkamitti dhala ofii qabanii qalchiisan jechaa dhafan. Dhugaadha. Meema amma Oromoo silaa waan baay'ee wal balleessee ture kanaan dura. Amma immoo dhaamsa akkamii dhaamtuuf mee Oromoodhaaf? Maal isaanii dhaamuufree? Mee maal jettu maal gorsitu? Oromoodhaaf? Maal goone odeenu isaanuma ta'uu fi danda'atanii ta'u. Amma warri durattii fi warri jabana kanaa adda addummaa qabu. Akkaataa yaadanii fi akkaataa itti walii yaadan adda addummaa qabu. Warri bara durii sunii fi warri duratti dogoggoranii fi warri ammaa tokko miti. Tokko miti kaayee. Mee maal hawwitu mee Oromoodhaaf? Bicha gaa amma warra ammaa waa ittan keessa isaanii beekanii waan isaan ta'an tamaaranii waan nama gaabbine jechuu waan isaan jedhan maal beekna reegaa magaadha dhabduu ta'ee kunoo keessaa sitti hafee wanna biyyi haasa'u maaltu beeka. Mee maal dhaamtu mee Oromoodhaaf? Maal dhaamtuuf? Eenyu fannaa malee? Ilmaan Oromootiif akkasumatti. Baaleen isaanii dhaama. Giddiin harka isaanii too nyaadhaa akka harka namicha daa'ima kiyya qaleeti. Giddiin harka isaanii too dhadhaba kiyyaa nyaadha. Mee gara fuulduraatti Oromoon otoo maal ta'e jaalattu? Anuu Oromoon garuu har'a gizeedha. Dhiigumti daa'ima keenyaa kunuu haramee daarri isaaniillee carqiin isaaniillee kan silaadhiisi qawween ofii bitatanillee masaaraan mangistiin kenneefillee qullaa isaanii akkanatti qullaa irraa akka zarafanitti qullaa isaanii akka dhaqanii qalaman isaanitti
odoo maaraqni isaanii tumnaa mul'ate anuu gurri kiyya dhaga'een assaaba qaba. Waanumti isaanii sun Oromoon kunoo kanaaf qalame. Oromoon kunoo namni kun nama quxuriitti tanan ani beeku nama 20 hin ta'an ijoolleen tuni tan Haayiluu wajjin dhumte. Tokkicha bichaa hidhanii wajjin geechinaan kuni qotatee bulaadha natu mi'a baachisaftee fidee dhufe malee jedhee ofirraa hiikee deebisee dhanii. Isa achitti namni wajjin dhume baay'eedha. Unkaan nama wajjin dhume san silaa dhiisite hansaatu maaraqni akkuma qalleetti dhokatetti daarri isaan mul'an. Gandamni isaa farankaa deemtan hin mul'an, awwaalli isaan mul'an, lafeen isaan mul'an. Maal olma kunan gaafatin mana mul'amana. Oduu immoo amma Oromoon kun ga'ee eega isaanii immoo waaqa dhiigni Oromoo iyyee mitiiriyam iyyee ka eega. Kunis awwaaluu malee haa ka'an hin jenne. Footoo isaanii fida nan kaasaa jedhee warrasee footoo illee kan akkam jiru kaasanii tokkollee ammas keessa jira maaraqa qabu. Footoo inni kun isaaniiti? Footoo inni kun kan Haayiluu fa'i? Minatti himee eenyuudha isaan? As keessa hin jira tokko. Eenyuuni? Maqaa isaanii? ከግራ ወደ ቀኝ ሻለቃ መንግስቱ ካሶ isa kamidhan isa sanachaa kana inni sun eenyu itti aanee jiru ሻምበል መንግስቱ ኃይለማርያም isa kamin immoo isa sana inni sunu Haayiluu Raggaasaa ሻምበል isa kam akkatti wal faana ka'anii turan egaa wal faana hojjetan. Era suura isaanii mucannaa dubbiste? Suurri isaanii wal bukkeetti kan isaan ka'antu jira. Mangistuu wajjin kan isaan wal faana ka'antu jira. Isaan hoggaa nagaatiin. Hoggaa nagaa san jedhani daa'ima mangistuun kun daa'ima Haayiluu quba qabsiisedhan. Egaa anna qabatu. Hoggaa nagaa wajjin ta'anii wajjin taphatu gaa'ee maali afeerra isaan raffisee ofii isaati deemee nyaata gara biraatitti nyaata dhangaa isaan qorannee didhaa mitiidhe. Hoggaa san inni maqaan argannee mitiidhe hoggaa isaan qorannee ni ta'a. Hoggaa san isaan akka baree afeerra raffisee mursee rakkoo irratti sadaqanii ta'uu shoommatan isaanii. Garagalee ta'uu qalatee isaan nyaatee awwaalli isaanillee mul'anne bakka itti lafeen isaanillee darbame mul'anne akka awwaallaman kanatti hafuurra odoo mangistiin kun amma karakkaranii ta'uu Oromoon gaandurattiiti miti amma odoo namooma godhatanii namni keenya kun hundi dhume xaafatanii nama gaafas isaa wajjin deeme kanallee Saddasaa Birruu wajjin illee salaale keessatti gaafatanii wal qoratanii odoo gaafa mangistiin asitti ragaa gatuudha akka yarra garuu ragaannee mitiire odoo hixaallee hin cabsan malee nama keenya mana Oromoo naxaa baasuu ka'e Oromoo keenya akkuma duratti kuffisee hixaan amma nu kuffisu odoo jedhanii karakkaranii akkas shaggaan ta'u. Dhugaadhaan ta'a. Sirriidha. Meeyyuu kan isin gaafadhu amma namoonni isin beektan sinis baay'eetti reebamtanii itti adabamtanii itti waa'ee Oromoo kanatti inni kaan lubbuu isaatti dhabeera. Mucaan keessanis itti qalameera. Oromoodhaaf amma kana rakkatamee otoo jiru Oromoon sadarkaa tokkorra hin geenye amma ammaatti illee. Hin geenye mee maal hawwitu mee kanaaf Oromoodhaaf akkamittiin maal haa ta'u mee kadhaa keessaniin illee. Maal godhuree garuu jecha biyya asii baanii baargamatti kun akka girmaan kana gaafuu danda'u. Asuma jiruu miti. Odoo hixaallee barbaaddatanii falmanii jarri kanas dhiigni isaanii xinnoo kaf jedhee. Wanna akka godhan jedhan degaan nu bira hin geenye malee. Maratanii
footoo isaaniisis kaasanii maaraga isaaniisis kaasanii waan farandii naanna'ee jiru kana waliin gaanii fidanii dambiin isaanii haa ka'u maaragni isaanii haa ka'u akka maaragni isaanii mul'atu godhi jennaan awwaaleedhaan namichi kun. Gattin godheetuma awwaaleedhaan innis awwaalame kuno amma namaaf awwaale maaraga isaaniis illee awwaale namichi kun. Meeyyuu Taaddasaan Faayi Taaddasaan Birruufaa bara duratti Oromoon haa baratu jedhan ni ka'an sana waldaa wayii dhaabanii turani waldaa Maccaaftuu Lamaa jedhu. Waldaa sana keessatti akkamittiin hojjechaa turanii waa'ee isaa quba qabdu? Ani maa ittaan quba qabadees gaha isa keechan beeku. Ana ammoo akka waldaa tannaqa nurraa fagoodha hin cinnee sanitti kakatu achitti walitti sabaa godhu achitti horii qalanii qaanee dhiiga warqaa waliin qabatanii Oromoo keenya kaafannee jedhanii. Waliin gannu jedhanii? Waliin gallu walirraan dheechinudha. Haa hin kaana. Ka raadiyoonii bitadhaa jedheen ayiruu gaafa dura jabbii takkitti qaba attafaatiif bitadhaati gurguraati raadiyoonii bitadhaa. Hamaas gaarii raadiyoonii kanarraa dhageettu. Jedhee raadiyoonii san bitatanii kaa hin kaana akka irraan nu taana. Akka irraan nu taana kaa hin kaana hidhadhaa raadiyoonii keessatti illee isaan ofii kaasanii ofii waadaara isaanii tan baattatanii deemanillee taruma saamanii taruma wayyoo san dubbatanii gara fuulduraatitti oduu ifatti baanii wanni isaanii kun wanni isaanii garuu daa'imni isaatis amma kun tokko hangaftichi Teediroosii Ameerikaanii jira beekte. Ijoolleen lama immoo Jimma jirti. Isaan naannuma dhiyaan ofii nyaatu. Tamaaran hunduu tokko doktoriidha tokko wannoo kana dhane. Nama dhiyaan ofii nyaatu. Asittuu daanyaa kanatti na fidanii dhugaa tooyyaan qabaa na fidanii haati isaa kun haa xorotaa argattu. Daa'imaan naa qaxarattu tikseedha naa qaxarattu ijoolleen an dhiyaan ofii nyaatti niitinis tan dhiyaan ofii nyaatti deemte kun heerumatti haati isaa kun abbaan eegalee xorotaa argatu dhanii xorotaa sanillee na dhoowwatan boondii lama naa kenna warri goddanyaa isaa immoo warri as keessa hojjaa keessa jiran mee maqumti isaa waamamu kunneen ayiluu jennee waamnee ta'e boondii lamaan tanaasii kennina dhiyaaddoonani. Oduman deemuu gaa kunoo duratti girmaa sana fagii godhe inni deeme ammaani alamanii urfatti naasini reefu dhabamee awwaalli dhabamee mirgi isaanii badee lafa lixee biyyi Boongoo isa nafne biyyi Asmaraa isa nafne biyyi Ameerikaanii nafne Jarmanii nafne Suudaan inni isa nafne kana hunda xaaree obaadee dalaalamii keessa taa'ee xaragee naxaa baasee oggaagaa kana mucaan moodati tunu fixee nurraa galaa deema toolaqaa jedhanii amsalaqaa jedhanii kaatanii dhufanii kanatti naqanii harka mirgaa ubaana jedhu harka bitaatiin itti naannachee matarayyeesidha jara sallamaan ofirratti fixee dhaqarraa nooyikaa massaaraa isaaniidha innis achumatti kufee achi mangistiitti iyyatanii boolla keechaa dhaqee mangistiin makiinadhaan roobbilaa fuudhee galeeni achitti kana keechaa baasanii as keessatti kun aangii tana keessatti hoo baasan tunin citaa bitaadhaan haa hojjetan jedhanii odoo bitaadhaan xaqqabamu qalatee nyaate mangistuutti geechee Oromoon kana nani beeku kana inni kunoo kan hunda xaaree kan hunda lafee mirgi isaa lafa lixee lafa lixee akkanumatti dhiigni isaa akka bishaan dhangala'ee lafa seenutti dhangala'ee lafa seene takkitti ifatti bahuu dadhabee wanni takkitti manni kiyyallee kan gubate wajjin hin qilletti nama naa ijaarullee dhabee ijoollee warra xixinnoon warri soddaa naa ijaaranii. Jabaadhaa ulfaadhaa
Tole galatooma. Galatoomii atu waaqni bakka xaarte si hafaa xaaru. Buddeen kee haa guddisu. Amiin. Buddeen kee haa guddatu. Amiin. Ol si haa oofu. Amiin. Bakka garaa keetiitiin ayyaanni odaanabee ayyaanni qarruu hawaasa waaqni qarruu hawaasa. Waaqni Oromoo waan barraa dabu barri gadaa ol si haa bakka garaa keetiitiin si haa gahu. Amiin. Amiin jiraadhaa.